kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa qabsoon Oromoo miira injifatamuu keessaa ba'ee yaada mo'ataadhaan gara injifannootti akka tarkaanfatu nama gumaacha seena qabeessa taphatanidha. Ammas taphachaa jiranidha. Kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa quuqama sabummaa qaban irraa ka'uun kabaja dhuunfaa isaanii caalaa kabaja uummataa dursuun aarsaa boqonnaan qabsoo gaafatu hunda kan kaffalaa hooggansa ciccimoo fuulduratti baasaa boqonnaan qabsoo Oromoo irra ga'e ga'umsaan hoogganaa nama jiranidha. Keessattuu biyya keenya keessatti yeroo mirgi dimokiraasii fi dhala namoomaa sarbamuu hammaachaa dhufetti kallacha qabsoo Oromoo ta'uudhaan Oromoon akka hinjifatu qabsoo hadhaa nama taasisaa turanii fi taasisaas jiranidha. Biyya keenya keessatti dirreen siyaasaa bal'atee wal morkiin afaan qawwee yeroon isaa akka xumuramuu fi akka cufamu wal falmiin yaadaa qofa akka olaantummaa argatu gochuun injifannoo seenaan yoomiyyuu yaadatu nama galmeessisuu danda'anidha. Manneen hidhaa dhalli namaatti salphachaa ture akka cufamu lammiileen siyaasaa jedhee gidiraa arganii fi godaanan biyya isaaniitti akka deebi'an karaa nagaa akka socho'an gochuu keessatti gumaachii fi hooggansi obbo Lammaa Magarsaa olaanaa ta'uusaa lammii hundatu yaadata. Haa ta'u malee haala qabatamaa amma keessa jirruu fi boqonnaa qabsoo amma irra gahameen injifannoo arganne kana itichuufis ta'ee ceesisuudhaaf keessattuu sadarkaa federaalaatti yeroo gurmuu cimaa fi hooggansi tarsiimuwaan kennamu itti barbaachisurra gahameera. Nageenyaa fi olaantummaa seeraa akka biyyaatti mirkaneessuun dhimma nageenyaaf dursa kennanii hojjechuun yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaa ta'e argamee jira. Kana malees injifannoo uummanni keenya wareegama qaaliidhaan gonfate kana fashalsuufis shirree hammaataan deemaa jiru nageenyaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan fashaleessuun injifannoo kana fullaasuun murteessaa ta'uusaa itti amanamee jira. Walumaa galatti hooggansi sadarkaa federaalaatti jiru hooggansa walootiin cimee injifannoo arganne kana itichuuf ceesisuun kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa gara federaalaatti ramadamanii dirqama isaanii akka bahan paartiin keenya ODP yaada murtii dhiyeessee jira. Akka yaada keenyaatti kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa jaalala kabajaa fi hooggansa bu'a qabeessa naannoo Oromiyaa irratti kennaa jiran irraa ka'ee utuu naannoo irra turanii fedhii keenya guddaa fi kan jaallannu ta'ullee rakkoo akka biyyaatti keessa galaa jirru yaada keessa galchuudhaan biyya kana bittinnaa'uuf balaarraaf oolchuuf jecha ramaddiidhaan gara federaalaa akka deeman yaadni kan dhiyaate ta'uusaa kabajamoo caffee kanaa dhiyeessaa yaada kana akka naaf fudhattanii fi kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii ta'anii tajaajila nuu kennaniif galataan akka naa gaggeessitan gaafadhaa. Galatooma ulfaadhaa. Duraan dursee carraa kana argachuu kootiif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Egaa kabajamaan caffeen keenya kanaan dura waggoota muraasa dura ergama guddaa akka nama tokkoottis akkasumas immoo akka qaamaatti hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaadhaaf ergama guddaa nuu kennee turee jira. Hojiin kamiyyuu immoo iddoo tokko dhaabatee kanaaf namni kamis idduma dhalate sanatti kanaaf otoo hin ta'in darbaa darbiidhaan namni wal harkaa fuudhee hojii hojjechuun maluma jireenyaa fi aadaadhuma keessa dabarree dhufne waan ta'eef pirezidaantummaadhaan aangoon isin na amantanii waggoottan darbaniif natti kennitan hamma humni koo danda'uuf hamma beekumsa koo imaanaa isin natti laattan imaanaa uummanni Oromoo guutuun akka nama tokkoottis akkan garee ani hoogganuuttis natti kenne hamma humna keenyaa hojjennee asiin geenye irra jenneetu kan aman. Kanaaf anas haa ta'u garee na waliin ture nu amantanii aangoo guddaa kana nutti laachuu keessaniif har'a irra ga'ee guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa qabsoon iddoo tokkotti hin dhaabatu itti fufa hamma hawaasni jiraatetti hamma jireenyi jiraatetti bu'aa ba'iin hin jiraata sana keessatti immoo wal harkaa fuudhanii wal gargaaranii wal deeggaranii
yeroo kamiyyuu caalaa waliin tumsanii hojjechuun har'a yeroo kamiyyuu caalaa hunda keenya irraatii eegama jenneeti kayyaan. Kanaaf iddoo qabsoon humni keenya nu barbaade hundatti gallee qaawwa keenya duuchuun immoo barbaachisaadha waan ta'eef anis ergama paartiin keenya natti kenne fudhadhee gara federaalaa deemuudhaaf qophaa'een jira. Kabajamaa caffee kanaaf ummata keenyaaf waanan ibsuu barbaadu aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo gootanii na muuddanitti nama haala yeroon suni keessa turee fi keessa dabarsine waliin wal bira qabne olaal nama carraa gaarii qabnu miti nuti. Sababiin isaas dukkana keessatti aangoo fudhanne dukkanaa fi rakkina keessaa ummata keenya baraaruuf jennee baay'ee duukaa dhamaanee jira. Guyyaa tokkoof illee yoo ta'e ilma namaaf boqonnaan hin barbaachisa. Haa ta'uti garuu boqonnaa wahiyyuu ofiif etoon fe'iin tuun barbaadiin humna qabu guutuudhaan beekumsan qabu guutuudhaan saba bakka na buufate saba Oromoo tajaajiluudhaaf yeroon keessa nuti dabarsine dukkanaaf hammaataa rakkisaa kan boqonnaa namaan laanne haa ta'uyyuu malee humna koo guutuu saba koo tajaajiluudhaaf hamma narraa eegamu qusannaa tokko malee hojjedheera dheetan yaada. Gareen na waliin dhama'aa tures kana hojjeteera jedheeti nan amana. Oromoon waan inni nurraa barbaaduuf nurraa eegu argateera jennee yoo aduu baannellee amma tokko dukkana keessaa gara bariitti ceesisuu dandeenyeera jedheetanii yaada. Dhugaa dubbachuuf Oromoo fi Oromiyaan jaalladhu tajaajiluudhaaf guyyaa tokko miti, sa'aa tokko miti, sakandii tokkodhaaf humna koo qusadheen beeku. Guyyaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa taa'erraa kaasee hanga guyyaa har'aatti. Hamma yaadee fi hamma Oromoon narraa eegoon hojjechuu baadhellee jaalalliin ani Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf qabu yoo xinnaate xinnaate qabeenyin ani dhuunfaa kootti qabu lubbuu kooti. Lubbuu koo Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf dabarsee kennuudhaaf yeroo kamiyyuu qusadhee hin beeku. Kanaaf kana godhuudhaaf haala hundi keenya keessa dabarsine rakkinni nuti keessa dabarsine dukkanni nuti keessa dabarsine ba'aan ulfaataan guddaan nurratti kufee nu keessa dabarsine baay'ee guddaadha, baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uti garuu harakkannu haadhamaanuyyuu malee hunda keenya asis kan nu dhaabe asiinis kan nu ga'e saba keenya saba Oromooti. Itoo Oromoon nu biran dhaabbannee qeerrooniif qarreen Oromoo beekaan Oromoo guutuun itoo nu bira dhaabbatee humna nuu ta'e jabaadhaa itoo nuun hin jenne waggaa 2-3 mitiitii guyyaa 2-3 hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu milkiin keenya milkii dhuunfaa keenyaa garee keenyaa qofa otoo hin ta'in kan saba Oromooti, kan qeerroo fi qarree Oromoo hundaati waan ta'eef sabni Oromoo nu bira dhaabatee dhalasaa nu godhate nu gorsee nu gargaaree hamma tokkos haa ta'u akka nuti hojjennu nu taasisu isaatiif carraa kanaan Oromoo guutuu galateeffachuun barbaada. Akkasumas hoggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaan jirtan baay'ee waliin dhamaanee baay'ee waliin rakkannee yoo xinnaate saba keenya qaanii jalaa baasuudhaaf rakkina irraa furuudhaaf ana waliinis dhama'aa turre waan ta'eef anis akka nama tokkotti yoon hojjedheyyuu wanti nuti arganne waliin hojjenneetu argamsiisne waan ta'eef na gargaartanii hogganaa keenya jettanii na amantanii qajeelfamaaf waa hundaan an isinii kennu narraa fudhattanii waliin hojjechuu keenyaaf carraa kanaan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas Oromiyaan
naannoo qofa otoo hin ta'in madaallii tokko tokkoon fudhannee ilaalle biyya guddaadha. Bal'ina qofa otoo hin ta'in lakkoofsa qofa otoo hin ta'in rakkoon jiru ulfaataadha. Oromiyaa hoogganuun bishina guddaa gaafata, obsa guddaaf tasgabbii guddaa gaafata, bitaaf mirga dhiyoof fagoo ilaaluu gaafata, baay'ee dhama'us gaafata. Yoo duuba deebinee ilaalle Oromiyaa sana keessa akkasitti galte dukkanoofte sana keessaa baasuudhaaf hojii baay'ee nurraa eegga ture, hojii baay'ee nurraa barbaada ture. Hojii jechuun murtii gurguddaa, tarkaanfii gurguddaa fudhachuun nurraa eega ture, nurraa barbaada ture. Etuu sana hin goone taane har'a ifattiidhuma arganne kanayyuu argachuudhaaf baay'ee rakkanna ture. Sana keessatti akka mootummaattis gareedhaanis haa ta'u akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti murtii hedduu dabarsaa turee jira, murtii hedduu murteessaa dhufeera. Kana godhuun nama iddoo sana taa'ee argeef, hubateef, tilmaameef barbaachisaa fi dirqama ture. Hooggantoota baay'ee irratti tarkaanfii hedduu fudhannee jirra, fudhadheen jira. Dhimmoota garaagaraa irratti murtii garaagaraa, murtii gurguddaa dabarseen jira. Yeroon kana godhu eenyuun iyyuu jaalladhee, eenyuun iyyuu jibbee etuu hin ta'in kanan ilaalaa ture Oromoof Oromiyaa, rakkina Oromoo fi Oromiyaa waan tureef warreen beekees dogoggorees isin mufachiise tarkaanfii kana keessatti, murtii kana keessatti hooggantoonni baay'een, namoonni baay'een akka jirtan nan amana. Yaadi koof murtiin koo Oromiyaa fayyisuudhaaf, Oromoo fayyisuudhaaf akka ta'e akkanaa hubattanii fi carraa kanaan namni ani miira keessan tuqe isin miidhe yoo jiraate dhiifama